Akkumaan oduu dhiyoo isinii himatti kunnoo hiriira baanee jirra. Daa'u laaqanaa jennee hiriira baanee jirra. Daa'u hafxiraa jennee ammaas hiriira baanee jirra. Firrii laaqanaa jennee hiriira baanee jirra. Firrii faxaraa jennee hiriira baanee jirra. Firrii laaqanaa, firrii hafxiraa, firrii faxaraa, firrii laaqanaa, firrii faxaraa. Daun hafxiraa, daun shurraa, daun laaqanaa, laaqanaa. Firrii laaqanaa, laaqanaa, firrii laaqanaa, firrii faxaraa, firrii faxaraa. Daun hafxiraa, daun hafxiraa, daun shurraa, daun shurraa, daun baayyee, daun baayyee, daun sambusa, daun shurraa, daun shurraa. Akka faxarri feenotarri keenya akka hiraabaa fi akka faxarrinii fi laaqanni keenya nu dhufu feena. Akka isaanii soomannu feena. Hiraabaa fi hafxiraa nurraa dhaabbatu feena. Saniifuu kabajamtoota keenya hiriira reebsan agartanii akkaan deengadde isinii himetti jaanitti hiriira baanii jirra. Akka laaqanni nu dhufu jennee baanee jirra. Laaqanni illee akka nu dhufu jennee baanee jirra. Galatooma. Daawwattoota keenya akkuma reefutti hiriira baansanitti laaqanaa fi faxaree akka nu dhufu jaanii baansanitti nuti akka isinii himatti akkumaan oduu dhiyoo isinii himatti kunnoo hiriira baanee jirra. Daa'u laaqanaa jennee hiriira baanee jirra. Daa'u hafxiraa jennee ammaas hiriira baanee jirra. Firrii laaqanaa jennee hiriira baanee jirra. Firrii faxaraa jennee hiriira baanee jirra. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu akka dubbii tana nu ilaalu feena. Allah